wabarakaatu. Ashamaa jirtu isiniin jedha. Ani Misooroo Tuubiidha. Warroonni na beektan akkuma na beektanitti, warroonni na hin beekne immoo asumaan na baradhaa isiniin jedha. Yeroo jalqabaaf viidiyoo bahee isin faana turtii gochuu kooti. Egaa obboleettii kankoo waamicha kankoo kabajjee gaaffiif deebii yookiin immoo gaaffiin si gaafadhe naa deebisuu keetiif hedduu tokko galatoomi jechuu barbaada. Hedduu haasaa hin dheeressu, gara gaaffiif deebii keenyaatti waliin dabarre maal akka gaafannes maal akka nuu deebi'es walumaan haa ilaallu isiniin jechuu jaalladha. Tolee, nagaanii fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboloota koo hordoftoota YouTube channel Misoorootu jirtu fayyaa keessanii ana obboleettiin keessan nagaan qaba. Nagaan kun immoo isaarraa hafaadha. Nagaan na bira jiru isin birallee akka jiru abdii guddaa rabbii qorraan qaba jechuudha. Fayyaa keessanii nagaa kooti gooftaaf haa galatu. Obboleettii koo Misoo gaaffiidhaaf gara mana isheetti na affeettee jirti. Gaaffii kana deebisuudhaaf immoo gara mana isheetti dhufeen jiraachuudhaani duraan dursatti na kabajjee gara mana keetti gaaffii fi deebii naa gochuuf na affeeruu keetti guddiseen si galateeffadha. Galatoomi siin jechuun barbaada. Maqaa hordoftoota YouTube chaanaalii keetiin. Gaaffiin ishees akkana jedha. Duraan dursee nagaan siif haa ta'u jettee jirti. Gaaffii tokkoffaa Abarraash nama akkamiiti? Eessatti dhalattee guddattee jedha. Abarraash nama akkamiiti isa jedhuufi Abarraash baay'ee nama gara laafettiidha. Nama hundumaa wajjin walii galtee nama jiraatu, nama amala akkasii qabudha. Eessatti dhalattee guddattee kan jedhuuf immoo ganda Cobii Sirbaa aanaa Jalduu godina Amboo bakki dhaloota koo achidha jechuudha. Gaaffii lammaffaattiin darba. Gaaffii lammaffaan Abarraash maazerii fi faazeriin kee jiru moo hin jiranii jedha. Maazerii fi faazeriin kun jiranii, rabbi lubbuu isaanii naaf haa maaru jedha. Gaaffii sadaffaa immoo akkana jedha. Obboloota koo gaaffii sadaffaan akkana jedha. Egaa heerumti moo ganaa heerumta jedha. Ganaadhuma heerumaan sin jedha. Gaaffii arfaffaan maal jedha. Qaama jaalallee kee keessaa eessa baay'ee jaallattaa tokko himi. Qaama jaalallee kee jedha. Mudhii isaan jaalladha. Baay'ee bareeddi mudhiin. Inni akkasii gaaffiin shanaffaan gaaffii shanaffaan akkana jedha. yuutuubii hojjechuuf hagam aarsaa si kaffalchiisee jedha. Yuutuubiin dadhabina ni qaba. Gaafa akkasitti fageenyaan ilaallu baay'ee salphaa fakkaata, garuu gaafa itti galaniitu ilaalan baay'ee dadhabbii qaba. Baay'ee aarsaa nama kaffalchiisa. Ganamni kaayyoo aarsaa kafaluu. Gaaffii shanaffaatti darbina. Gaaffii shanaffaa deebiseera. Gaaffii ja'affaadha. Jireenya biyya Arabaa irraa waan jireenya keef siif ta'u maal irraa baratte jedha. Jireenya biyya Arabaa irraa waan ani baradhe tokko yoo jiraate, ergan biyya ormaa kana dhufee biyya Arabaa dhufeetti waa baay'een baradhe. Waa baay'ee nan baradhe jechuudha. Obsa nan baradhe. Obsa hedduminaan obsa duraaniyyuu nan qaba, garuu obsa nan baradhe baay'ee jechuudha.
bu'aa bahii baay'ee gidduutti waa danda'u waa obsuu isa kana baradheetan jira. Waaqayyoodhaaf haa galatu. Jiruuf jireenya keessatti biyya ormaa jiraachuun obboloonni koos ta'ee anas ta'ee biyya ormaa kana warroonni biyya arabaa kana dhufanii jiruuf jireenya isaanii keessatti chaalenjii isaan qabu hundumaa damdamachuudhaaf barnoota fudhataniiru jedhee yaada'anii anillee akkasumadha. Jiruuf jireenya koo keessatti gara fuulduraatti waanuma tokkoon dabeetoo akka hin injifatamne bilchaadheen jira jechuudha. Maaliif dirqamatti dhufeen dirqamanatti ta'ee kaayyoo kootiif jedheen waan hundumaa isaayyuu damdamadhee gara biyya ormaa kanatti ergan dhufee jiraachaan jira. Waa baay'ee obsee, waa baay'ee damdamadhee, waa baay'ee danda'ee jiraachuudhaaf akkan jiraadhuuf na barsiisee jira jechuudha. Kanaafiyyuu gara fuulduraattis wanta barate tokko immoo hin dagattu, wanta amaleeffattes immoo hin dhiiftu jechuudha. Kanaafiyyuu barnootaan har'aa dhiphina keessatti bare kana bal'inattis yoon ba'ee niin danda'a. Dhiphina kana caaluttis yoon dhufe niin danda'a. Kana baradheera jechuudha. Waa baay'ee nyaara namaan garafamu arrabaan akkasuma waa baay'ee jira. Obboloonni kiyya ni beeku. Isa kana hunduma isaa baradheen jira jechuudha. Biyya ofii fi biyya ormaa tokko miti waan ta'eef jechuudha. Biyya ormaa keessatti kanan baradhe biyya koo keessattis gaafan galee kanumaan caalatti immoo ittiin nan jiraadha. Barnooti nanas keessatti baradhe kanadha. Obsadha. Jireenya koo keessatti wanta na qunnamu hundumaayyuu injifadhe akkan darbuuf barnooti ani gola ormaa keessatti yookiin immoo biyya arabaa keessatti baradhe kuni na fayyada gara fuulduraatti illee jedha. Gaaffiif deebiin keenya kana fakkaata. Dhugaa dubbachuuf abarrashiif bakka guddaan qabaa fi baay'ee nama gaariidha. Nama baay'ee malqabeettiidha. Wanni ishee ajaa'ibsiifadhu keessaa immoo tokko waa'ee namaa haasa'u tasumaan jaallattu. Kennaa isheetti ta'e hin beeku. Amma namni tokko nama dudduuba waa'ee namaa haasa'uun unuma jira. Hanga fedhe badii namarratti agartu waa'ee namaa odeessuun barbaaddu. Amala ishee keessaa kana baay'een irraa dinqisiifadhas baay'een irraa jaalladhas. Akkasumas waa'ee namaa haasa'uun baay'ee gaarummaa hin qabu. Nama biraattis rabbi biraattis dammoo kennaa ishee irraa kaaftee waa'ee namaa haasa'uu hin jaallattu. Yeroon jalqaba gara yuutuubii kanaatti dhufee hedduu tokko nama na jajjabeessuun na faana turteedha. Kanuma isiniin jechuu jaalladha. Egaa obboleewwan kiyya warroonni na gargaaruudhaan na cina dhaabbachuudhaan hagan sa'aatii guuttadhee montaayizii ta'utti na faana dadhabdanii hundi keessan waasumaan galatooma. Abaluu jedhee maqaa keessan waamee fixuu hin danda'u waan ta'eef asumaan isin galateeffachuu barbaada. Muki tokko qofaa isaa inaara malee hin boba'u. Wal gargaarsaanii wanti hundaayyuu kan keessa dabarre jechuudha. Warroonni immoo baay'ee tokkotti dadhabdanii yuutuubiin keessan isiniif deebuu didee abdii isin kutachiise abdiin kutatinaa. Wanti hundaayyuu guyyaa qaba waan ta'eef obsaan eegadhaa isiniin jedha. Carraa qabdanittis fayyadamaa. Kan biraas yoo banattanis warri kan biraa banattanii jirtanis keessattuu hin gootu waan ta'eef isarraas abdii gaarii qabaadhaa isiniin jedha. Isa isinii deebuu dideetti illee hin qaabbinaa jajjabaadhaa isiniin jechuu jaalladha. Baay'ee isin jaalladha isin kabajaa. Yoo yaadi keenya isiniif ta'es yoommoo yaadi isiniin taane keessa jiraates koomentii nuu kaa'uu dandeessu isiniin jedha. Galatoomaadha. Baay'ee baay'ee.